Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nagahumaa hin jedha. Egaa viidiyoo tana keessatti miiseejii waatsaappiidha jechuudha. Chaatii yookaan barreeffama adda addaa kan namoonni nuuf erganii fi kan nuti ergineef kan nuti yaadannoodhaaf jennee waatsaappii keessatti qabnu yogguu waatsaappiin kun nu jalaa badu akka miiseejiin sun nu duraa hin banne karaa meeseejiin sun nuuf hafuu danda'uun ilaallaa jechuudha. Egaa kana gochuudhaaf waatsaappii keenya ni banannaa. San booda asitti tuqaan sadii ni jirti. Tuqaa sadii tana ni tuqnaa. San booda dhuma irratti seetingis kan jedhu ni jira. Ammallee isa ni tuqnaa. San booda asitti chat in the calls kan jedhu ni jira. Isa ni tuqnaa. San booda backup chats kan jedhu kanatu jira. Isa yeroo tokko ni tuqtu jechuudha. Egaa amma backuppii tahee jira jechuudha. Waatsaappii kana yoon cufe yookaan ammoo waatsaappii kana yoon haqe miiseejii waatsaappii kana keessa ani namaaf erge namoonni naaf ergan barreeffamni adda addaadha na duraa baduu hin danda'u jechuudha. Maaliifini gamtaan backuppii godhee jiruufu yoo waatsaappiin bade waliin hin baduu jechuudha. Gaafa waatsaappii kana itti deebitanii banachuudhaaf jettan suuraa footoo lama tokko qopheessan jira. Footoo kanarratti isin agarsiisa. Fakkeenyaaf asitti waatsaappii kana erga haqxanii booda yookaan ammoo eefaa keessaa baatanii itti deebitanii booda haala kanaan isinii fida jalqaba irratti jechuudha. Akkuma beekamu asitti biyya jiraatan guutaa ja'a, asitti bantuu guutaa ja'a, asitti lakkoofsicha jechuudha. Kana namoonni hundinuu ni beekan jechuudha. Eefaa kana fuula kana guuttanii carraftanii booda fuula kana isiniif baasa. Asitti fuula kana isiniif baase jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan asirratti silatti backuppii gamta goonee jirruufu isin kan amma godhuu qabdan restore kan jedhu kana gootan. Yoo restoorii kana gootan miiseejiin barreeffamni adda addaa kan waatsaappiin namoonni nuuf ergan nuti ergineef baduu hin danda'u jechuudha. Hin badu nu dura. Garuu yoo skip jettanii miiseejiin kun battalumatti nu duraa bada miiseejii san lammataaf argachuu hin dandeenyu jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamtuu jedheetiin yaada jechuudha. Yeroo tokko irraan isiniif deebi'a. Waatsaappii ni banannaa. San booda tuqaa sadii kana ni tuqnaa. San booda seetingis chat in the calls kan jedhu. San booda asitti backup kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Yeroo hunda hoggaa waatsaappii cufuuf kaane waatsaappii cufuuf hoggaan jedhu ni haa'iyyan keessaa bahuudhaaf jechuudha. Akka ittiin fayyadamneef yookaan haquudhaaf yookaan ammoo lakkoofsa kanaan waatsaappii biraa banachuu yoo feene jalqaba dhufneeti backup chatis kana tuquu qabnaa jechuudha. Akka miiseejiin nu duraa hin banneef. Gaafa lammata waatsaappii kanatti deebinee dhufnu asirratti lakkoofsa nu gaafata jechuudha. Akkuma sila jedhe asirratti fuula kana namni hundinuu ni beeka. Lakkoofsa keessan asitti ni guuttanii biyya jiraatanii bantuu eefaa kana guuttanii fuula kana isiniif baasa. San booda asitti restore kan jedhu kana tuqtanii jechuudha. Eefaa restoorii kana tuqtanii miiseejiin hundinuu isiniif deebi'uu danda'a jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamtu jedhee yaada. Waan hordoftaniif galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.